Jirtuu akkam fayyaa keessanii amma seenaa gabaabduu tokko seenaa waa'ee ijoollee lakkuu jireenya isaanii guutuu walitti malee nama biraatti hin dubbatiin hafan seenaa kana isinitti haasa'a mee akka armaan gadiitti hordofaa. Ijoolleen sunis akka suura irratti argitan kana warra kana jechuudha erga guddatanii booda. Suura isaanis kun akkuma amma argaa jirtan kana suura kun yeroo ijoollummaa isaaniiti. Maqaan isaanis Juun Giboonsii fi Jennifer Giboons jedhamu lakkuudha ijoolleen kun. Kan dhalatan biyya Yemenittidha bara 1963 akka lakkoofsa faranjiitti. Booda garuu gara biyya Ingilizitti godaanuun achitti guddatan. Seenaa dheeraa kan qabanii fi fiilmiin Silent Twins jedhamu seenaa dhugaa jireenya isaanii irratti hundaa'ee fiilmii daawwattoota hedduu argatee kan dalagamedha. Sababni isaas obbolaan lakkuun kun lamaan dhalatanii hanga gaafa du'aan gargar ba'anitti walii isaanii alatti yookaan walii isaanii alatti kan hin haasofne yookaan kan hin dubbanne malee nama biraa tokkotti kan jecha tokko hin deebisne hin dubbanne turan jechuudha. Ka'umsi dhibee kana ijoolleen kun lamaan mana barumsaa biyya Ingiliz bakka barumsa galan mana barumsaa sana keessatti ijoollee gugurraacha isaan lamaan qofatu jira. The only black children in the school mana barumsaa sana keessa ijoollee kan lamaan qofa jechuudha gugurraachi. Sababa kanaan kan ka'e qoccolloo hedduu kan hanga barumsaa isaan dhiisisu isaan qunname. Sababa halluu isaanii sababa gurraacha ta'aniif baay'ee qoccolloo hedduu lakafaa fuggarraa adda addaa hedduuti buulingii jedhama inni kun Ingiliffaani. Isaan qunname kun immoo akka isaan barumsa isaanii ittiin fufnee godhe xinsammuu isaaniis saayikooloojii isaaniis hedduu miidha jechuudha. Booda keessaa sababa kanaan walitti malee nama biraa waliin haasa'uu fi dubbachuu dhiisan. Akkasumas booda keessa afaaniif jechaa fi mallattoo isaan qofti fayyadaman kan nama biraaf hin galle dubbachuun waliin qofa dubbachuu eegalan jireenya keessa jechuudha. Booda maatii waliin gara biyya Ameerikaatti godaanan egaa jireenyaan. Sana boodas ijoolleen lakkuu kun sababa xinsammuun isaanii hedduu miidhameef saayikaatrikaal disoorder yookaan dhibee sammuu godhatanii booda keessa lamaanuu araada ciccima qorichoota adda addaa dhugaatii adda addaa araada ciccima adda addaa fayyadamuu eegalan. Sana boodas yakka ciccimaa irratti hirmaatan yakka ciccimaa dalaguutti ka'an jechuudha. Sana booda yakka isaan dalagan araada isaan qaban hundumaa seerri ilaalee umurii isaanii guutuu hospitaala sammuu eegumsa guddaa qabu keessa akka jiraatan murtaa'e. Hospitaala sana keessas waggaa 11 jiraatan jechuudha. Hospitaala sammuu akka keessa jiraatan kan taasisu jira biyya sana. Hospitaala kana keessa eegumsa guddaa kan godhamudha akka achi keessaa hin baane ta'anii waggaa 11 achi keessa jiraatan. Ijoolleen kun lamaan waadaa waliin qabu turan. Waadaa waliin galanii. Waadaan kunis kan maal jedhudha? Yoo tokko biraa du'e kan hafe sirreessee haasa'ee yookaan dubbatee jireenya nagaa jiraachuu kan danda'u akka ta'e. Yoo nam tokko dingata duune tarii duune kan hafe hawaasa wajjin walii galee haasa'ee akka jiraatu kan jedhu seenaa akkasii waadaa akkasii walii galanii turan. Osoo kanaan jiranii isheen Jennifer jedhamtu bara 1993 sababa hin beekamneen duutee argamte qorannoon akka agarsiisutti qorichis kan hin kennamne miidhaan kan irra hin geenye haa ta'u malee erga isheen duutee booddee qorannoon maal agarsiise dhibee onneedhaan duute kan jedhu jira duutee argamte jechuudha. Sana booda isheen Juun jedhamtu lubbuun haftee amala ishee sirreeffattee seerumaan haasa'uu jalqabde jireenya jiraachuu jalqabde jechuudha itti fuftee akka waadaa isaaniitti. Erga baatee egaa dhibee xinsammuus hin qabdu qoricha fudhattus hin qabdu seenaa dhokataa kana yookaan mistira isaanii kana maaltu akka kanaaf isaan geessise miidiyaa gurguddaa kan akka The Guardian waliin gaaffiif deebii taasiste haasaa turte jechuudha. Kanaaf ijoolleen kun lamaan The Silent Twins jedhamuun beekamu umurii isaanii guutuu nama biraa waliin dubbanne erga isheen Jennifer jedhamtu biraa duutee qofa isheen Juun jedhamtu haasaa eegaltee hawaasa wajjinis jiraachuu jalqabde biyya Ameerikaa keessa jiraatti jechuudha. Kun egaa maal agarsiisa? Lakafaan yookaan fuggaraan yookaan qoccolloon adda addaa yeroo ijoollummaa namarra gahu sababa halluu isaanii sababa gurraacha ta'aniif sadarkaa kanaan isaan geesse jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif turtii gaarii.